seenejii natti gurbaanis waan erge dhugguun hangasii irra seene natti ergaa jira waan ta'eef wanni inni natti ergaa jiru kun akka dhugaa taate waan sibira seenee jiru keessaan natti miyoo asirraa natti illee natti laal ummata Oromoo wanni addaan isinii ba'uu qabu wanni yeroo hunda walitti isin yaamu wanni yeroo hunda walitti isin qabee mataa isin dhukkubsu yoo jiraate dubbii isin irraa cufaati Oromoon akka jettu namni waa takka si jalaa haate yoo deebi'ee si wajjin barbaade wanni hatamte san hin mul'attu. Namni waan takka si jalaa haate deebi'ee yoo si wajjin hin barbaade hin mul'attu wanni san mataan na dhukkuba malee. Yoo niifi gurbaan maallaqa galchuuf jiruu fi mubeen kan maallaqa xiqqaattullee galaa fi jirtu dubbii addaan nu baasan hammaa fi barbaaduun hundi Oromootiyya. Yoo jarri lachuu hamma naan galche kunis jee nutti hin deebiin yoo mubeenis hamma naan na seene jee ifa nuun godhin asirraa mataa dhukkubuun keenya dhukkubbiidha yeroo hunda waluma deebina. Arrarraan dubbii tana kan hin gaste irratti deebi'e sadaffaadha. Arra booda hin deebinu. Mubee na deebi. Gurbaas nama na qabee na fiduun hin barbaadadha. Walittiin isin fida. Online irratti illee dubbachuun isin mijjooytullee waan akkanaa online irratti dubbachuun keessaa waan hafe dhiibadhee siif irraa barbaada. Yoon dadhabe karaa barbaadin irraa fudhadhu isin jaa. Ammoo atummaan na deebina harka deebi. Mubee. Nan deebi'a. Horiin kee akkasii ba'uu barbaannaan na harka deebi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa. Kan korakkoo qabu. Anammayyuu sitti of kennee garuu namni kun oolee bula bilbila sirraan kaasu dubbiin kun qabbanooftee ammas dubbiin kun ammas na jalaa kufti. Maal watar maal jettan? Yoon dubbiin tun na harka deebitee gurbaa nama qabeena fidu goon dadhabe. Yoon gurbaa kana nama qabeena fidu dadhabe akkasumattiin Oromoo jirtu gurbaa kanaan na didee haqa mubee wajji barbaadaa jee lallabee keessaa bee manguddummaatti yaan keessaa bee nagee xiyyaan dalagadha. Akkasi. Maarree Rashaan waasin jalaa bu'ani. Utuu gootiitii bilbiltee fi ilamee mubee si qabattamee mubee. Dubbii qoy. Tiruun bulte dhagaataatti amma kunoo bilbila isaa qabda yoo dhabde siin erga bilbiltee fi gaafattee ofitti buuchuufan jetteetu gaafatte yoo immoo haadha manaa isaa bilbila siisiin kenna bilbiltee fi ofitti buuchuufan dhimma kana taati manaa isaa galteetti booda kana si galee dhimma kana. Waan qaba haati mana isaa galu wallaahi summa wallaahi gommaan ofu jira rabbi gommaa kana naa ofu hangaarree bugasii irra seerke bilbila tara kudhanii ol bilbilee jira na jalaa hin kaasu namaan itti ergadhaa obboleessi waan na jalaa hin kaasu akka kee daran na dhiisu jira akka kee daran na dhiisaa jira namaan itti ergadhaa. Amma boris sirraan kaasu iftaan sirraan kaasu ati nuftee bor iftaan ergaa jendaa qabbanaa'ee narraa kaamteetta kana laama. Mubee Khalifoo keessaa ba'uun kiyya furmaatanii taati Oromoo amma mubeen gaafatu gurbaalee gaafatu. Khalifoo tanarra guddaadha siran beeku Khalifoo tanarra guddaadha siran beeku fakkiitti tokko waan dubbadha isinutti namarra guddaati Mubaarak dhageeffadhu amala tiktoksii irra ture amala miidiyaa sirra beeka beeksisuu fi dhageessisuu yoo ta'e malee miidiyaan xumuruu hin danda'u kanaafanii sirriitti hubattana fakkaata wanni kun dhagamee jira beeksifamee jira garuu dhugaa tokko jira lal maallaqa hanga si seenee atis qaqqabdee maal jirtu amma isa dhugaa hanganaan naa seenee hanganaan irraa hafee qaqqabdee maal jirtu maallaqa hanga si seenee fudhattee hanga sirraa hafee akka sii galuuf dhiibbaa uumuu caalaa gurbaan qaamaan akka bakka tana agarsiisuu dhufu bira qabaachaa jirta. Inni kun ni xumurama deebii siif hin dhiisa. Garuu wanta qaamani amma yoo agendaa fi waliin bu'insaa fi babal'isuu fi numa jeequmsa dabaluu ta'een alatti jaarsummaa fi lafarrattii fi Khalifoo fi ustaazni keessaa baanii wanni xumuramu ni irratti hin fakkaatu. Yoo maalleen kan kee akkasii ba'uu barbaadde ammallee akkuma duraan jararreef keessi jararra deebii hanga si gale himi hanga si hafee si madhu haa turan haa bulan jarrummaan haa xumuru olaantummaa fi aangoo isaan caalaa waan kana saffisaan xumursiisuu danda'u qaamni miidiyaatis ta'e qaamni biraan irratti hin fakkaatu. Agendaa fi haasofni akkuma irraa argaa jirtu galgala kana bakka hedduutti waan biraa uumaa jira. San gubbaadhaan anaan bakka dhuunfaa ta'es waliin itti himamee jira. Khalifattoonni himamu jira. Tarii maalleen kun 197 ol galee nama jedhu jira. Si galee kanaaf hangamtu galee hangamtu hafee hanga hafe sana immoo eenyu wajjin ta'eetiin karaa kamiin dhiibbaa uumee galfachuu danda'an adda sii ba'uu qaba. Tiktokii fi miidiyaa fi gaazexaadhaan caalaa Khalifoon jiraana bira deebitee waan si hafe galfachuu wayyana fakkaata. Kanarraa hangaa fi dubbii baay'isuu. Ilaa anillee wanni itti dabaluu barbaadu amma isin jaalalleen beenu ustaaz ibsaa dhiifama naa godha shimillee wanni manguddoo yoo dubbii fuutu san waa sadiif laallatteedhani namni rabbiin beeku rabbii fuu laallata namni dubbii beeku dubbii laallatadhani
kun gosaaf arsooma namummaa laallatanii kun hundi isin harka jirti. Maraa harkaa qabna alhamdulillah. Kagara imaanaallee ustaaz Hassan kagara dubbiillee kun Haashimina see qabna. Tanas isiniif rabbi kennine taane ammoo namni Oromoo bal'aa jira dabbalillee itti dabalamne rakkoon qabu waan gabaabilisaati gabaa kun agartanii waan sharri jidduu fidaa jiru waan keeriitu wanni waliin dubbannu. Dubbiin takka nama wallaalte namni dubbii beeka dubbii wallaalan dubbiin nama beeka jedhanii Oromoon dura mammaayte waa sadi fafa jedhanii mammaa kan dura biyya keenyatti dargaggeessi murtii muruufa faayoo zarii mootii taate malee dubartiin daakaa nyaattufa faayoo zarii garbaa taate malee wanni xiqqoo waan guddoo baatufa faayoo ilmoo gaalaa taate malee jedhani. Dubbiin sun sadiin dubbii tanaaf taati wanni agartanii namni sharriin olii deemu takka faayidaa takka hin qabu. Mubaarakillee waan takka waan sila dalagame hunda jaarsota dho'ifachuun qabu hayti jirtullee tana. Abbaan birriin irra jirtullee nu gara lachitu obboleessa kenna. Ana fakkeenyaaf akka mubaarakitti hiriyaadha mubaarakin. Garuu gaafa ammootu hayti gurbaatanillee baate akkuma dha mubaarakiif lollu kana lolla dhugaan jirtu tana. Guyyaallee dubbadhee jiran wallahi sa'aatii 13 irratti 14 irratti. Yoo gurbaan birriin irra jiraattu sunuu birrii kan dhabu taate Oromoon ajjala jirtu tun isaafillee akkuma mubaarakee dhaabanu dhaabannaa hin guurraaf har'allee ammoo hin guurraaf illee waadaa qabata mubaarakee kennu barbaadu san isaallee hin kenna Oromoo waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dubbiin isinuma bira jirtan malee manguddoo bira mubaarakin birallee hin jirtu abbaa birrii birallee hin jirtu. Inshaallah rabbiin du'aayi nuu gadhaatiniin akkasuma qabadhaa. Waa tokko jechuu barbaada. Jalqaba irratti warri asirraa hordofu jiru kun hundi gurbaa fidaa jettan koomentii ni argina. Galatooma waan barreessitaniif wanni isiniin jennu gurbaan nama bilbila manguddoo jalaa kaasuu dideetu asirratti dirree sablinaa tanaa dirree namni hundi dirree maashar fakkaattu tana sii dhufaa miti. San akkasitti qubanuu qabaadhaa gurbaa fiduun laaftuu miti. Nama keessaanuu manguddoo muraasaan dubbistee tartiiba gootu yoo achii dadhabne dubbii tana asit deebisna. Tokkoffaa mubeen akkuma amma khaliif jechuu jiru turumbaduu isin hundi galatooma nama bilchaata nama dubbii beekutu asii dubbii dubbachuu jira. Wanni goonu nutillee nu yaadachiiste Qaasimii fi Maaster waan isin jetta waan gaarii. Namni tokko yeroo manguddummaa fudhatee manguddummaan kun asii eegalte asitti dhumatti dubbii namaa takkaan jirtuu dhiisanii keessaa baan takkaan fixanii keessaa baan Harargeenis akkasuma jetti Oromoonis akkas jetti gaafa namni dubbii namatti himatu yoo dandeehan himannoo san bakkaan namaa ga'een abbaa san gaafatanii yoo dadhaban ammoo lakkii dadhabee jedhanii akka keessaa baan himanii nuti amma dura lakkii dadhabnee jennee keessaan baane. Gurbaa yeroo dubbisnu nama afaan laaffatee galata mubee haasawaa gaarummaa mubee haasawaa nutti haasawuu ture yeroo san akka dubbatu sanitti amma kannaa mubeenis sodaan qabu yeroo nama manguddoo itti fide akka wanni kun ajandaa ta'u waan hin barbaanneef jecha nama gurguddaa nama kabajamaa yeroo argu lakki ammaan kannaaf je'ee achiin na jalaa badaa je amma obboleessi keenya khaliifoon illeen tattaaffii godhu turan. Yoo carraa dhumaanuu kannite mubee kiyya wanni arra ajandaa tahee nama walitti baasee namni achi asiin haasawu akka godhe wanni kun borullee ajandaa godhuu waan isin dhibaatii miti. Kanaa miti dhimma guddaa dhugaa ta'u kanaa miti waan biraatu waan hin fakkaanne fakkeessitanii yeroo garagaraatitti ajandaa gootanii yeroo ajandaan biraa ajandaa qabbaneessuu haa taatu ofii ajandaa keessan magaalaa keessa baasuu haa taatu. Ajandaa baasuun isin dhibee hin beeku har'a duraas ajandaa kana deebitanii oowwisuun illee isin hin dhibu. Amma kophaateessan oowwistan. Ammoo amma booda eega dubbiin tun nu deebite khaliifoonis anis tattaaffii goone kun warri asii manguddoon amma haasoytu tun hundi nu dabalamtee gurbaa gaafan. Gaafa gaafannee bilbila nu jalaan kaasuta haadha manaa isaatiitti dabar. Haati manaatis yoo hin dubbattu ta'e namni fira qaba. Fira gaafatan aboogaa dubbiin tuni sooshaal miidiyaa irratti baatee jirti. Booda nuun dhabinaati. Osoo keessaan dhuftanii nuun gaafannee sooshaal miidiyaa irra baatanii maqaallee nu arrabsitanii gandallee maqaa arrabsitan yoo jaan
faamiliin irraa rifattu yoo jiraate nama kana faamilii isaa laalleeti gaafanne abboogaa dubbiin tun akkana ba'a ati sablina rabbi si haa oolchu kuno gurbaan rakkatee oromottiin iyyadhaa jaa nama kanaatu nazallame jee jannee gaafanna yoo inni lakki humaata akkana biraan qabu je mubees gaafanne waan inni natti erge jee kaalkuleetta goone doolaarri 1,000 yoo haafu taate yeroo gabaabduu keessatti kunoonni jiranii akkasitti khaliifoonis gaafate namni biraatis nu dabalamuu ni danda'a yeroo isarraa dhabne haareetti dhufneen nuti akkumaan harramuu beekiyya dhukkuba keekaniin beeku kanii waraqaasii fi dooktara jidduu tahee mutarjima tahee siin deemuu ture sigalteemi kani akkasuma manguddummaa gurbaa kanallee seennee gurbaan nu kabajee haya niin kannaaf kuno hanganaan khaliifokkanna je wanni an ragaa ba'u doolaara 1,000 khaliifokkanne khaliifoo yeruma san nutti hime 85 san waan barcaa irratti hidajee 91 maal godhee erguusa akkumaan arra ragaa ba'e gurbaa kana yeroo gaafanne yoo maallaqa isikkanne hawaasa keenya kuno gurbaan manguddummaa nurraa qeebalee maallaqa mubee deebise jennee dhufnee hawaasaaf ibsa goon lakki mubeen humaata akkanurraan qabu yoo je osoo hawaasatti asin baasne siin maal sii kannee jira riisitii yoo qabaate riisitii ilaalle haqa sigalteemi وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جاء رب سبحانه وتعالى مبيق أفا فسرة دبا نوان إني بيكمتيك بوان إني أجندا ومفجو قرباس دبسني مبيس دبسني مالك هنگ خن ملالي هنگ هفلالي هنگ هفخان أكمتي خنيت أما خنيتمو مبيل لكي قربان كن أنسي خنون دندو نماتو لكين الراكبة نمني كونيس نمركة جرو أن جرود الدبي ورموتية ani narraa kafalaahi jee nutis waan dandeenyu mubee gargaarre hawaasatti illee gabbaanee ajandaa goone akka hawaasni bira dhaabbatee maallaqa kana irraa kafalu goona an akka hangasiin jaa dhiifaa manaa godha. Masha Allah rabbi jazaasni adeemsa. Allah wabarakatuh. Galatooma ulfaadha ustaad ibsaa umrii nuuf radda. Haganuma ijatee san dura teennee dubbachuu nuuf offolcha dubbii awwalumayyuu qaasimillee fixee jira. waan sila dubbatan dubbatee jira amma dubbiin isinuma harka jirti isinumaa fi khaliifoo harka jirti dubbii tana mubaarakillee isinii fi khaliifoo biratti deebi'ee gare maduraan qabdan gruppi maduraan jiru sanitti deebi'ee gurbaallee yoo lakki mallaqa mubaarak hundayyuu kennee fi jira homaan irraan qabu ka jedhu taate riisitii reewanni ragaa malee hin galu isinii ergee mubaarakillee akkuma reefu khaliifoon gaafate san mee namni kun mallaqa meeqa akka galcheef riisitii isinii ergee waan hundaa kaalkuleeshin gootanii guyyaa itti nuu gootanii yoo gurbaan kun mallaqa kana haganan na bira hafee hin kennaaf jedhee isin kenne saniinuu nuu deebitan yoo lakki inni hin qabu oromoon irraa haa kafaltu dhugama mubaarak mallaqa haganaa na biraa qaba jedhellee saniinuu nuu deebitan yoo lakki mubaarak homaa na biraa hin qabu ani mallaqa isaa kenneefi jira yookiin ammoo na biraa qabaayyuu mallaquma isaatu kennuu hin barbaadu ka jedhullee taate idaa mubaarak irra jiru kuni namni wanni namaa irra jirtu rafee hin bulu namni ammoo yoo namni akkana uffatee miidiyaa kana gubbatti guyyaa qalladaa oolee jedhu manni martuu gubataa bula ganama wayita bari'e namni martuu aaran arguu jedhan kanamiitu galgala gubataa bulaadhan akka itti bulu abbatu beeka kana waan ta'eefu waan kana guyyaa itti nuu gootanii akka jaarsaati guyyaa itti nuu qabdanii guyyaa takka lama keessatti yoo silkiillee isinirraa kaasuu dide yoo lakki kenneefillee jedhe yoo hin kennullee jedhe tana addaan nuu baaftanii idaa mubaarak irra jirtu ta'e ijoollee biyya arabaa san ammootu yoo dhugamaan wal qarqaarra taate yoo ammoo dhugamaan haga mubaarakillee haa aarullee haa jirjirullee nama qarqaaru hin qarqaarra taate namni asirra jiru kun irraa kafaluu dandeenya jechuudha idaa gati idaa haga ijoollee kan irra jiru san kaan haqa isaa akka oromootti hin qarqaarramoo rabbitti dabarfatee haa dhiisuu hin dhiifna sanitti mari'anna kana waan ta'eef waan karaa gabaabaa mubaarakatillee waan si bira jiru guruppii sanitti deebii waan inni si erge riisitii ergii fi kaalkuleeshinii akka keeka isa bira jiru osoo waan takka irraan hirrifne osoo waan takka ittiin daballe kaalkuleeshin godhi khaliifoo fi ustaad ibsaa faa ergii xumurii waan kana boru ta'ee iftaan ta'ee guyyaa itti nuu godha akkanuma sagantaa qabannee itti deebina walit deebinee yoo wanni mubaarak galeef namni marxoo ifii godhee alhamdulillah addaan gala yoo wanni isaan galiniifillee idaa tan akka itti irraa kafallu laallee goonee irraa kafallee achi gubbaa achi booda ajandaa godhee irraa fudhate yoo jaarsi dadhabee jedhe mubaarakum naanuu argee irraa fudhate sun achi boodaan itti deemna isinin jechuu barbaadeeti. Galatoomaa waan gaariidha. Khaliifoo akka laal amma mubeen illee hin muufanne
kuno khalifoon illee ni beeytan jiru biyya tanaa fiigicha galgalli fiigicha yeroon akka malee qaaliidha. Khalifoon illee nama karaarra jiru. Khalifoon ijibbaata haa godhu bilbila sanis qaba. Bilbila haadha manaatillee mubee ergiif yoo khalifoon hin qabaanne arruma gaa inshaallah olleen bullu arruma bismillah jennee eegalla. Akka ajandaan illee hin qabbanaa'inaa yoo jettan arruma eegallee khalifoon haa bilbilu. Anis yoo bilbilli natti ka dhufute bilbillee akkasitti guruupii walitti hiine keessaan waan ta'u karasumaa fixne inshaallah. Akkam jettamu bee? Tole bareeda. Kadhumaa ijibbaata jechuudha. Ijibbaata dhumaati. Osoo hundillee waan kun milkaa'uu dide gabbaateeti hawaasni kanuma duraanuu miiliyoona meeqa irraa guurtanii namas gargaaruu turtanii kanuma ofiifis yeroo rakkattan yeroo geema qabdaniis isin bira dhaabbachuu ture hawaasni kuni takkaa lakkiisni kannuu dadhabee jeen beeku laalleetuma hawaasa kanatti deebina yoo ta'e yoon taane kun hawaasni ni jira alhamdulillah gaa idaa kafaluun dirqama keenya uma namni waliin jiru bakka walirraa dhaquun qabu walumaan taane waan rabbiin nuuf fide kana keessaa baanu inshaallah. Amma turumbadu. Ayyee ustaadha ulfaadha galatooma dubbiin duraanuu wal hubannoo dhabuudha malee qaasaa dhumatte ture silaayee wal hubannoo dhabasanii bakka wajarri lachuu mataa gartee lagalaga deemanii isinitti dhufuu ooludha namuu waan isa bira ga'ee fi ergillee waan ergeessu beeksisuu ooludha malee silaa odoo namni isaan isiniin ga'anii jala deemtanii haqaa ta'uu dhumatte taa dubbiin tuni ammallee dubbiin teessanumaa gaalli sagal ooleef takurneessa obsuun dadhabuu jedhanii mubeen isaa obsuu haga isin waan takka irra geessanii ittiin deebitanitti isinirraa hubatu warra khalifa ol deebisaa. Tokko barratti mee ustaaz ijoollee deenii narraa qaban kunoo tokko ajjiraa argaan jiraa namni lama jiru la argaan jiraa mee waan naa jettanuu naa jedhaa uummata keenya warra jirtan tokko lamaffaan immoo atoota nun baadhu dhattee bakka sana moo kanas dabarfa. Dhaqee guyyaa 30 irratti $500 sittin kennaa laan jee sanaalaa turraa fuudha jee. 30 moo? Ji'a kana amma ada guyyaan 25 guyyaa 30 $500 jala jalaan fitti kennaa laan jee irraan fuudha jee san yoon hanga irraa fuuletti sin beeysa waan irraa fuule sittin anumaa si dabarsa. Allisuugaa shanshanumaan fuutee gaariita? Agumanii akka kanneen fuulee si dabarsa. Akkasii ulfaadha dubbii guddoo takka qabnarraa hojii xiqqoo takka qabnaa wayyaa khaliifoo fi ustaaza irratti dhiifnetuma ajandaa kana cufne mubaarak isaanummaa waan irra ganaasii hubachiisan. Ayyee cufameera ajandaan waan nu gootan nu godha. Khaliifoo akkuma amma gaafa sinna deebitan nutti na eeggatan sabriidhaan mi'a dhaamaa fi warra jala jiran warra maallaqaa. Turumbadu maal jette mee koye nama dura jecha namarraa babaasanii itti godhaadhaan. Turumbadu waan naan jettu qabdaa? Gabbuu tana fakkaata wanni anjee duraanuu lakkuma wal hubannoo dhabuuti malee mubaarakis waan akkaawuntii isatti seene isinit deebi'ee hangana argadde akkuma reefu isin kumee kaaftan sani ka ergelleen qaama ergen beekumsi ta'ee fi gurbaa ta'eedha. Qaamni erge sagana erge jee islaaman guddoo beeksisuu qaba ture rakkoon hanqinni jiru wanni irratti mul'atu fuyyaata kiyya. Manguddoo fi qaama rakkoo walirraa qabu lameen jidduu wal hubannoon dhabamuuna fakkaata kanaa galetti silaa osoo waan namuu akkaawuntii isatti waa galee si hanganaan natti gale jee galche saganaan galche jee isin beeksisaa deeme manguddoo achirraa isteepitti aantu jala deemtee hanga fes galchiin hin jettee waan kana goolabuu qabdii saniifuu wal hubannoon dhabamuu santu hanqina kana fidee waan akkasitiin kaase. Amma immoo mubaarak ustaazumaa fi khaliifoo irratti deebisi dubbiidha. Isaan kan tokkotti habaasanii kajuun dubbadde khaliifoo. Galatoom dhageeffadhee jira sanii hedduu bareedaadha. Namni biraa kan waan jiru waan dhaamachuu barbaadu ni jira odoon hin baane duratti. Waan isin dhageeffa. Dubbiin dhumtee waan kana akka babal'attee waan biraallee wannan goone i dandeessa gatii barbaachisaa ta'e itti kafali. Tokkoffaa inni waan guddaadha lammaffaa mubaarakis guddaadha innis obboleessa keenya guddaadha. Rabbi si halaafisu yeroo teetillee itti dhabdu qabeenya keetillee itti dhabdu hanga dandeessee jibbaadhu waan kan akkasii waan biraan uumne xumuri galatu. Okay namni biraa ho'i jira? Yaa khaliifoo dhumatee jira amma waa yaasa'uun barbaadnu inni tokkoffaani jaarsummaa wanti nama kennataniif wama sanuu irraa ol ka'i gali jennee jaarsi dubbisa murteessa taanaa waan san fudhachuudha. Akka fakkeenya mubeef jedha dubbisan.
gamas illee gamanaallee dhaabadhu bakka jennaan jaarsi dhaabsifnaa dhaabachuudha. Namni wanni jaarsummaa himatuuf nama sanii dhaga'uudha dursee. Haga mubee jaarsummaan tun hidda fittee si deebitutti mubee addaan booda inuma waa takka qalbii hanke keessa yaaftee hin dubbatin. Jaarsi as deebi'ee dubbii fixisiinaa jedhu. Okay. Inni biraa ammoo islaamichi yookaan qaalichi himatame sun utuu jiraate illee akkanumatti itti himnamullee isin kaliifoon jaarsi duraayyuu ima nama rakkata rakkadhaati. Bilbila irraa kaasuu didu gama maatiitiin. Maatii didu hiriyoota isaatiin. Haga sadarkaa sadii afuriitiin mokkortanii haga dadhabdan malee bakkaan geettanii haga argatan malee nutti asin deebina rabbi isin haa qajeelchu isin bira dhumatteen ammoo gammachuun haa dhageessisu yoo muluu wanti hundi rakkoo ta'ee hatti keessa jiraatte Oromootti asin baa waan takka rakkoon hin jiru isin jennaa afurnaalillaa warra jala teetteellee dhageeffataa turta yoo dogongorrellee isallee hin beeknu mubee beekaan gama kiyyaa isa wanni irraa beekullee hin jiru hatti isaallee yoo as bayamee akkanatti ifa beetu namaa gala malee akkanatti hin haasamu kanaaf galatooma isin jenna hundi keessanuu. Galatooma mubee waa dhaamuu mubee nama wayinutti deebifatanii kanuma jee'anillee keessaa ba'a jalqaba irratti waan isin yaadachiisuu barbaadu. رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث إساني كل خيست يكجان السفر قطعة من النار جان إملتون كتا عذابات الراتات جان وبليس خينيا مبين كوني نما جيرينيا بقى خبيرات الرا غير جيرينيا بقى هاروتي بيا كايرو وغا كدا almost وغا kuma lamaaf kudha afurii hanga kudha 25 nama waggaa kudha takka akkana ta'e mubeen waggaa kudha lama kudha sadii gaa erga kaayiroo dhufe namni tokko gaa biyya takka gizee ture ni qubataa namni isa beekaa mana qaba maatii qaba manni isaa oowwaadha ammoo amma jireenya haareetti seene mubeen jireenya haareetti seenuu kanaa wajjin miidiyaa wayiillee baneen eebbisa jee tattaaffii jira wanni jawo rasuulli rabbi ammallee hadiisa biraa keessatti من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته جان نما جيرين حاجة أبليس إساخي ستته ربين حاجة إساخي ستتها في جان نمني يرو تلفتي بريدي نمني دوفي إسهور دوفي أبا مسكينة مالي جي فارسو نمني خوني نركتا نهاجما نتفكاتشو دبو ملا نمني خين وبلي واني سنبيخو قبدن اني منقدو سوشال ميدياتي اكما ليرتو سوشال ميديا خانا ايغا تيك تاك دوفي مقالا فيسبوك نورتي اونسيتاني اسيتي قلتن مالي بكي ديرتي تولبيتو مقالا فيسبوك هن كيسا توريجتشو يرو همتو سن اچتي والبيخ نمني خن هندي غافا نمني سورا ببريدو خي متنسو غافا نمني ديكاتي دوفي تيك تاك رتاي تكان جيما تبتو تكاوان برا قدو namni kun dabartee fi harki ga'ee fi waa hunda qabaatee jireenyi irraa guutameeti miti. Namni gariin bashannanaaf asirra dhufa. Namni gariin bisootiin qabdee bisootii san bakka itti ba'u dhabee asirra dhufa. Namni gariin cinqateetuma bakka yeroo ummata kanaa wal arkee itti cinqiin san irraa qabbanoo itti faadha. Tanaaf asirra dhufa. Ummanni Dubaay jiru ummata gaarii UAE warri jiran Imaaraat warri jiran ummata sikkoo mandoo ummata kabajamaa guddaatu achi jira hawaasa shanangibe ummata haganan ja'amne rakkoo hunda wal bira dhaabbatu jira Oromoo kutaa kudha takka hunda jira jara lamaan kana wanni tuqeef heddumminaan isaaniin UAE keessatti argaa fi hawaasni keenya hawaasni Oromoo kan kutaa kudha takka namni Oromummaa walitti qabdan namni Islaamummaa walitti qabdan mubeen kuni amma gaa biyyatee sansan isin bira dhufe namni kun keessumma rasuulli rabbi ammallee hadiisa biraa keessatti man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri falyukrim dayfahu jaa namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amanu keessummaa isaa haa kabaju haa ulfeessu jaa keessummaa wanni kabajaniin afaan gaariin yoo qubachuu barbaade qubsiisuun hawaasni keenya duraanuu nama qubsiisuun beekama nama gargaaruun beekama namni tokko haga rakkadhe du'uttiin jira waan nyaadhuun dhabee jee osoo isinitti gadi hin bahin ofitti dhiheessaatii obboleessa keenya siif jirra ja'anii hanga dandeessanitti qubsiisaa waan inni barbaadu godhaa fi rabbi isin haa gargaaru galatooma jazaakumullahu khairan barakallahu fiikum. Asirratti dhiifama naa godhaa Kaasimoo osoo wannan gadi hin bu'in osoo hancinqamaa jiru geeffatanii.
isaan jammarraan callise waan kana erga jaarsummaatti achi deebifnee jaarsatti kennine yoo guyyaan itti nuu godhame hoo sila akka sirnaatti dubbiin eega qabamte guyyatu itti godhama guyyaa san yoo itti nuu godhan hoo aga guyyaa saniititti waan jiru irraa xumuranii osoo nutti deebi'anii bareeda sagantaa itti nuu godhanii jechuudha. Ni dhaga'ama? Dhaga'ama. Yaa nama beeytee wal quba qabduun kan duraan waa wal bira qabduuni guyyaa kanattiin fixee deebi'aa jettee walii ballamta. Amma immoo gurbaa yeroo dheertuuf qunnamaan turre inninis bilbilan kaasu nutiitu achi deebi'ee jibbaata godhee argineeti asirra geenyee jee isin hubachiisa yoo dhabnee jennee isinit deebina. Nama kana qunnamtiin qabnu ammaaf haganatti fixnee isinit deebina jennee ballama isinii seenuu hin dandeenyu itti deebinee yoo yeroo gabaabdutti harkanne irraa fixnee jennee isinit deebina yoo harku baanne immoo dhabnee jennee isinit deebina. Akkam jetta? Ustaaza bareeda wanni si jettan nuuf taate ma akkatti mana abaan beekan malee akkatti galan hin beekanii jedhanii galti gaafa rabbiiti akkuma rabbii gaafa milkoottan deebitan rakkoon qabu sun isinummaan dubbii jalaan hafina lafan kaa'inaati hojjitti jijjiiraa khalifa namallee ofitti dabaladhaati nama gartee nu barbaachisetti ofitti dabala qaama gartee gurbaatti dhiyaatu danda'a gurbaa biyya keessas ta'ee fi ala ta'ee ofitti dabalaati hojirra oolchaa isinummaan akka dasaa duratti gartee akka hanqinni mul'atee lammada dubbiin tun hin deebine godha achuun barbaadaa lammadaa immoo asumatti dhaabna du'aa nu fattame tummaan du'aa nu goolabi milkiin isin adeebisuun jagama kiyyaanii ulfaadha galatooma. Galatooma baarakallahu. Ila asirratti ustaazi Mubaarak waa jedhee ture nama folchaa as jala nama deeyni narraa qabuu fi nama waan san narraa qabu ka haga ammaatti tuunan amanintu jira. Kanaanillee waan jedhaanii wanni ani guyyaa itti nu godha jedheef sanii fi kanaanillee waan jedhaanii itti naa himaa jedhee sanillee achumaan nu beeksisaa du'aayii nu godha waan jiruun isin inshallah rabbi sinaa milkeessu. Bar jumlumaan godhe waan hin dhagee ustaadi dhiifama afaan kee deeman naqabe. Abdii hiriyaa ustaadiin bakkuma takkatti ilaala akka nama hundaaf taatutti dubbii adda babaasee bira kute hadiisaan miidhaysee dubbii nama hundaa galchee bira kute amma yaada nama hundarraa fudhanne yaadni warra komentii jala jiruutis walumaa nu galchanan fakkaata. Wanni nani asitti jechuu barbaadu nama dhugaa dubbatu rabbi nu haa godhu nama waan namaa irraa irraa eegu rabbi nu haa godhu dubbii tanallee akkuma nagee aanee galamteen nagee rabbi haa fitu obboleeyyan keenya muubee fi gurbaa maalleen bira jirullee rabbiin gartee nagee maallaqa kana jidduu baasee obbolummaa isaanii tan guyyaa duraa san rabbitti haa fufsiisu nutullee gartee warra dhimma isaaniitiif cinqamee jidduu jiru kana rabbi nu haa furu dubbiin nama lamee walii mateen cinqitu nama jidduu jiru cinqiti yaani nutullee rabbi nu haa furu gartee gammachuudhaan rabbi waliin nu haa deebisu ajendaa gartee ummata obboleeyyan keenya ummata Oromoo kana tokko ulee darbee fi kun alaa wal nyaatu kanaas rabbiin gartee nama ulee darbuuf san rabbi harka isaa nurraa dachaasu ulee walii darbinee gartee kan ulee darbee mana taa'ee kun alaa wal dha'uu tanaas rabbi nurraa qabu bakka hunda rabbi nagee haa godhu nutullee gartee rabbi nu haa laaffisu waan dalagan hunda keessatti nama rabbi yaadatu nama gartee guyyaa qiyaamaa yaadatu nama du'aa yaadatu rabbi nu haa godhu nama yeroo hunda qalbii keenya du'aa yaadachiisu rabbi nu haa godhu waan gartee horii duniyaa dhumtuu tanaacha waan guyyaa rabbiin guyyaa nu kuchiisu hin beekne tanaaf jecha haqqii namaa saantiima tokkollee warra rabbi jecha irraa eegu rabbi nu haa godhu akkasii antanumaa jeetiin isinirraa bu'a hanga ammaa gaa naanaatiin dubbisne obboleettii biyya xiqqoon dubbisne naanaatii atillee waan jettuu qabaatte gaa odoon sun dubbisne odoo waan ati naan jettu dhageenye ba'uun natti hin toltu kun heeraa miti waan jettuu qabaatte asumaan sirraa dhageeffadhee dhimboo barbaada sirraa seeqanne achi booda ni ba'a rabbi. Galatume Khalifa bakka obboleessi gurguddaan jirutti beektaa yoon isuma dhaggeeffadhee wayya jeeti haasaan isin haasoftanu dinuu haasaa bareedaadha osoo isin dogoggortan obboleettiin xiqqoon qabdu beekadhu namni xiqqaan qabu sila isin dogoggora qabaattan nan dubbadhan ture garuu haasaa sirriitti haasawaa turtanii galatoomaan jaan. Galatuun maashaallah akkas. Barakallahu fiikum. Sunun dulfaadha. Ayya akkasii dhaammanne ustaadii walii bilbila inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبارك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفاده قالتهم كيس ما فتا وافتا نداو بلا كدو بيد نتو ندي بني مدير كذا الفاده اي الفاده استاذ ممكن قال